waaqayyo gaarummaa isaarraa nuufree warra gaarummaa waaqayyo keessa jiraatan taaneerra amma garuu lafa teenyoo ol kaanee sagalee waaqayyo keessaa iddoo tokko dubbiseen waaqayyoon kadhanna. Sagalee waaqayyo kuni akka kana jedha. Macaafni qulqulluu waa'ee sagalee waaqayyo yeroo nutti dubbatu ofii masaa nutti ibsaa jechuudha. Agee raajicha boqonnaa 2 lakkoofsi 19 akka jedha. Sanyiin gombisaa keessa hin jiru yoo ta'e iyyuu mukti wayinii, mukti harbuu, muki ruumaanii fi muki ejersaa ijaan godhanne yoo ta'e iyyuu ani har'aa jalqabee isin nan eebbisa jedha. Ameen jedha. Harka keessa walitti rukutaati noora. Mee sagalee keessan ol kaasaati waaqayyo kanuma koo isa ture sanaa jedha. Dabalaati kanuma koo isa ture sana jedha. Isuma duraan naaf kaame sanaa jedha. Arrammoo adda baasee naa laata jedha. Waaqayyoodhaaf galanni haa ta'u dhuga baatii gurguddaa argaa turtanii isa hamma dhugaa baame caalaa dhuga baatee haaraatu ganaata. Karaa eenyu? Karaa Yesuus Kiristoosiin. Ulfinni waaqayyoodhaaf haa ta'u egaa eebba labsuu abaarsa cabsuu inni jedhu eebba labsinee abaarsa cabsinee lafa keenya galla miti. Isa cabsine hakka cabsine agarsiisaa gallaan. Isa labsine immoo akka nurratti ta'e namni nurraa arguu qaba. Maaliif aadaa keessatti namni gaafa ajjeesaa dhaqu gafarsa yoo ajjeese namni eegee isaa fudhatee galaan. Gaafa ajjeesaa yookaan bineensa ajjeesuudhaaf dhaqan gafarsa gaafa ajjeesu namni tokko eegee isaa fudhatee gala. Ciraa isaa baatee gala. Mee harka keessan ol kaasaa waan tokkoon isiniin jedha. Isa ajjeeftan kana milikkita isaa fuutanii galtu har'a. Haleluuyaa. Akkasitti ta'a. Akka kanatti ta'a. Waaqayyoo ilma isaa Yesuus Kiristoosiin gara biyya lafaatti ergee du'a afaan qabachiisee fuudhee dhufe milikkita amansiisu. Akkasumattiin du'a ajjeesee dhufe miti. Maal jedhee meerreedheen. Meerree harfiin kee meerree humni keedhe isa ajjeese kana isa balleesse kana milikkita isaa fidee dhufe. Maal nutti agarsiise? Madaa isaa nutti agarsiise. Maal jedhe? Toomaasiin akkeedhe kunooti jedheen ani isa sanaa. Arra ganama kana waaqayyo nama baay'eetti ofii isaa hin mul'isa. Iyyee meesin iyyuu jedha waaqayyo ofii isaa natti mul'isaa jedha. Waaqayyo na duukaa galaa jedha. Dubbii kana wajjin kan wal qabatu Luqaas boqonnaa 19 lakkoofsa 1 kaastanii yoo dubbistan maal jedha? Namootatu waa'ee Yesuusiin haasaa. Namoota baay'eetu waldaa dhaqaa ture. Namoota baay'eetu Yesuus duukaa ture. Garuu namichi tokko ni carroome. Har'a ganama kana namni tokko hin carroomaan. Yesuus tu har'ammoo taraa mana kee dhaqa. Ameen ameen. Baay'ee arganiiru, baay'ee dhuftaniittu, baay'ee faarfattaniittu har'ammoo isin duukaa gala. Ulfinni waaqayyo keenya bara baraan haa ta'u isa nama dubbisetti yoon deebi'e. Agee boqonnaa 2 lakkoofsi 19 maal jedha? Ani har'aa jalqabee isinan eebbisa jedha. Mee ofitti dubbadhaa. Har'aa jalqabee waaqayyo na eebbisaa jedha. Dubbiin kun sagalee waaqayyootiitii dabalaatii har'aa jalqabee waaqayyo na eebbisaa jedha. Eenyuudhaan jedhama sagaleen kun yookiin dubbiin kun yoo jettan waa'ee warra waaqayyotti dubbatu kanaan daqiiqaa tokko isinitti hima. Waa'ee warra kamiiti? Karaa agee waaqayyoo saba sanatti yeroo dubbatu maal jedha? Warri waaqayyotti dubbatu kuni warra midhaan facaafatanii guuboo 20 eeggatanii guuboo 10 argataniidhaan. Warra wayinii leetirii 200 arganna jedhanii leetirii 80 qofa argataniidhaan.
kana duwwaa miti warra gogiidhaa fi waaqni mina isaanii jalaa balleesseedhaan waa'ee wantoota kanaayyuu tokko hin dubbanne garuu maal jedhe Waaqayyo ani jedheen arraa jalqabee isinan eebbisaa jedhe seera uumamaatti yoo achi deebine maal jedhe Waaqayyo waan hundumaa uumeetii kana irratti aboosii kenneera kun harka kee jala jiraa jedheen Addaamiidhaan waan hundumaa uume deebi'e waan hundumaa erga uume deebi'e Addaamiidhaan maal jedhe Waaqayyo harka kee jala galfattaa jedhe lallabuma daqiiqaa 10tiin seexanni ol lixee lallasagantaa gabaabaa wayii godhee qalbii ishee jijjiiree akkaseen immoo qalbii isaa jijjiirtu godheen darbaa dabarsaan isa darbaa dabarsaan nurkaa fuudhamee ture har'a ganama kana Waaqayyo kallattiidhaan ofii isaatiin nuuf laataan ulfinni guutuu Waaqayyoodhaaf haa ta'u aasaan kun yeroo boqonnaa 2 lakkoofsa 1 kaaftanii ilaaltan waan wal isinitti hin fakkaanneedha waanuma dhugaa hin fakkaanneedha waa'ee warra maalii leetirii 200 ergatee eeggatee leetirii 80 argata wayinii jechuudha minaan guuboo 20 eeggatee guuboo 10 argata sabni kun Waaqayyo garuu maalittiin jedha kun hundinuu yoo dhibeyyuu ani irraa jalqabee isinan eebbisaa jedhe Ameen ameen Waaqayyo gaafa dubbatu waan bira qabee dubbatu tokkoyyuu hin qabu ofii isaa arga Waaqayyotu Ameen Waaqayyoodhaaf galanni haa ta'u yeroo saba kana Waaqayyo akka jedhaa ture maaltu ture mana qulqullummaatu hin ijaaramin ture gaafa manni qulqullummaa ijaaramu garuu hundee mana qulqullumichaa gaafa ka'u Waaqayyootu saba sanaan akka jedhaan anatu arraa jalqabee isinan eebbisa asumarraa yeroo dubbifnu warri Waaqayyo akka jedhe isaanitti dubbatu kun wanti isaan qaban wayinii muka wayinii hijan qabnetu jira balbala isaanii wayinii hijan qabnetu jira balbala isaanii arbuu hijan qabne jira qe'ee isaanii ejersa hijan qabne jira qe'ee isaanii wanta hijan qabnetu jira qe'ee isaanii hin qabu waan tokkoyyuu hin qabu arbuun hijan qabu wayiniin hijan qabu ruumaaniin hijan qabu Waaqayyo garuu waa maduwaa kana bira dhaabatee akka jedhe ani isinan eebbisaa jedheen meesin iyyuu dhaggeeffadhaa lafa jirtaniin ka'inaa lafa Waaqayyo jiru ilaalaa wanti itti argite hijan qabu yoo ta'e iyyuu Waaqayyo akkasiin jedha har'a ganama kana sin eebbisaa Ameen jedhaaka ani irraa jalqabee sin eebbisaa maa inni irraa jalqabee kaleessa eessa ture Waaqayyo eessa ture maa inni irraa jalqabee sabni kun kaleessa waan baay'ee safareera waan baay'ee argateera waan baay'ee amarrataa tureera har'a garuu Waaqayyo keede erga wayiniin jadabe erga ruumaaniin jadabe mukuma gogaa jan qabne bira dhaabatee sin eebbisaayidha sitti namanu malee Waaqayyo si eebbisaa har'ayyuu Ameen ameen yoomi mee walitti bu'aati guyyaan eebbaa kun yoomii waliin jedhame maal isiniin jedhe maal isiniin jedhe La isayyuu kaleessa maal jedhe waa'ee saba kanaa ruumaaniin jiraa baraa wayiniin jiraa baraa ejersi jiraa baraa waan baay'ee qabu ilaamee bara sanyiin kabootii jalatti gogeeti Waaqayyo sin eebbisaa jedhe ati waan biraa laalta miti ati Waaqayyo garuu si eebbisaa garuu waan tokko taddanuu ba'uu qaba sooromuu barbaaddu moo eebbifamuu barbaaddu masi Waaqayyo sooressa taatan jedhu baay'ee bittu maal jedha Phaawulos gaafa dubbatu akka warra ogeessotaatti malee akka warra sooressaatiin jedhu kadhannaan keenya garuu akka warra sooressotaatti namoonni tokko tokko guyyaan eebba isaanii guyyaa damoosa jalqaban itti fakkaata lakki guyyaa ukkubiin siibees itti fakkaata lakki guyyaa malaammaltummaadhaan birriin argames itti fakkaata lakki guyyaa daldaltee bu'aa buufattes itti fakkaata lakki guyyaan eebbifamuu guyyaa Waaqayyo si argeedha Hallelujah la muka jan qabne bira dhaabatee nama laala
Wangeela Yohaannis boqonnaa 2 yoo dubbiftan maal jedha? Rootoo daadhiin keessaa dhume gidduu taa'a Yesuus. Qodaa daadhiin qabne gidduu taa'ee dhiqaa keessaa naqaa jedhe. Ganama kana eebichaan gaanichatu dhiqama waan nyaatu sitti naqama. Tajaajilli keenya qodaa dhiquudhaan. Ameen. Sirriidha. Qodaa dhiquudha bakka. Maa jedhee namichichaan qodaa dhiqii jedheen. Qodaa dhiqaatii bishaan immoo itti naqaa jedhe. Daadhii wayinii hojjete Yesuus eenna miti amanu. Lakki daadhii miti waan hin yaadamne bishaanuma minyeesse. Meekka jedha guyyaan eebbifamu kooti guyyaa Waaqayyo na argeedha jedha. Warri dakkaa sun hin nagaama guyyaan eebbifamu keenya guyyaa Waaqayyo nu argeedha jedha. Arraa jalqabee maaliif jedhe Waaqayyo? Maa inni amma lagaafii isinitti hin ta'u? Wayiniin hijada beera. Ruumaaniin hijada beera. Arbuun hijada beera. Waan tokko iyyuu hin jiru ejersi badeera. Dallaa keessaa kan ija godhatu karrimaataa jedhamu maseeneera. Goromsatu dhalan qabu maseena. Waaqayyo garuu akka jedhe harrumaa jalqabee sin eebbisaa jedhe. Mee akka jedha Waaqayyo guyyaan si arge guyyaa eebbaati jedha. Ilaalcha keenya tokkas gaafa damoosa jalqabne Waaqayyo nu eebbisee nanu. Lakki daandii ittiin sooressa ta'u jalqabsiise malee Waaqayyo daandii eebbaa miti. Namni damoosa nyaatee carraa sooromuu jalqabuu danda'a ta'a. Namni gaafa ukkubiin isaa ba'e moor waan tokko hojjetee sooromuu danda'a. Gaafa sana daandii sooromaa sitti mul'ate Waaqayyo garuu guyyaa waan tokko si biraan jirre muka ijaan qabne bira dhaabatee si eebbisaan. Mee sagalee keessan ol kaasaatii Waaqayyo na eebbisaa jedha. Yaadadhaa kana amma akka jenna baranni shakkisiisaa jenna. Yaadina baroonni gaarii ta'uu dhiisuu danda'u. Waaqayyo baroota keessatti dhaloota gaarii godhan kaasa. Ameen jedha ol kaasaatii. Haleluuyaa. Baroota keessatti Waaqayyo nama gaarii hojjetu kaasee bara geeddara warra bara irratti dubbatan nu taasisa Waaqayyo. Ageeraa bargaaban raajii kan dubbate. Ageer raajii dubbate sabni wayiniin ijaan qabu. Ruumaaniin ijaan qabu. Goromsi dallaadhaa maseena. Wayiniin ija dhabeera. Sanyiin nu facaafne kabootii jalatti hafeera. Merka keessan ol kaasati Waaqayyo waan guddaa na duratti argeera jedha. Nama yaachisa maaliif irraa jalqabee jedhe atarii borsaan kee duwwaadhaa laata atarii manni kee duwwaadhaa laata. Waaqayyo irrumaa jalqabee si eebbisa. Arra Yesuus mana kee dhufee akka namni si argu si godha. Maani lallaboo warri gama sanaa ameen hin jettanii? Haleluuyaa. Jecha kanan irra deebi'ee dubbachuu jaalladhaan. Arrumaa jalqabeedhaam yoon beektuu hin jiru waa tokko waan tokko hin jiru. Waama tokkotti hin jiru. Bakka Waaqayyo amala keenya geeddaree jireenya isa fakkaatu nu jiraachisuu barbaadan. Ameen jedha maaloo dabalaati. Haleluuyaa. Waan qabdu taa'amati laa. Wanti itti facaafne hundi biqilee taa'ama. Waaqayyo garuu dhiigalma isaa Yesuusiin na eebbiseera. Maaloo ameen jedhame isiniyyuu akkeettani Waaqayyo na eebbiseera jedha. Baay'een keenya hin shawwadamna yeroo baay'ee beektu Waaqayyo yoo jiraate mana naaf ijaaraa jenna. Mana keessatti Waaqayyoon argina nu. Lakki Waaqayyoon keessatti manni argama. Haleluuyaa. Amma baay'een keessanii Waaqayyo isin eebbisu isin nukkuba. Isin nukkuba baay'ee isin nukkuba mitire Yesuus yoo natti bu'e yoo jiraate naa fayyisu jenna. Hiyyo. Fayyina kee keessaa Yesuusiin argita osoo hin taane Yesuus keessaan fayyina keenya argina. Namoonni baay'een Waaqayyoon jiru mana naaf hin ijaarre. Waan tokko yeroo tokko na dhiba. Wanta siinootiraakii fuunee manne kibriitii keessa keenya ilaaluu kajeellu natti fakkaata. Yesuus isa nu beennuun ool. Amma Yesuus keessaan nutti mul'ata malee wanta barbaannu keessaa Yesuusiin argina miti.
مكجدا يسوس كيست وانون دوما ترجمايدا يسوس كيست وانون دوما ترجمايدا وانون دوما ترجما يسوس كيست يسوس كيسا وانون دوما نتمولات يو كنا تينو يونا مسريتان مركا كيسا نور كاساتي يسوس كيسا وانتون دونا مولاتي راجدا دبلا جدا جتا كنا كسين اتيادا نمبر بادا الراجل كبه نمان كوما تشيزو ايسا توري كاليسا يرو سمنكو ويني چرا توري يروني هاليلويا المنيغل لبرانيرو ايسا توري يرو دادي ويني باي ايسا توري يرو تو فرقا في تدو فاجر يسوس امين جدي ايسا توري يومان كاليسا مافزين ابي سنجن ابي فمود افسوري ستا انغر اگر Paulo sore fesoni maljada yeron ku yero gade wante fakka warro gesodatti male akka warro gesodan tayini tinde debina irra debi enjara kana karanna kenya takka warra sore sotatti sore sanu gochudu femiti ebbifama nu gochudu Jesus amen ebbifama taun immo kara Kristos ebbifama taun waan hin argamne abdachu jechuudha roota boqonnaa 11 maljada amantii jechuun waan hin jirreen jira jechuudha jedhaan baay'ee keenya dhuka baatee asitti ilaala yeroo namoonni dubbatan argineerra garuu itti namanne gaafa nama tokko fayyisee addana dhaabu Waaqayyo dhukkuba keetti kaardii diimaa agarsiisuu isaati harka keessa walitti rukutaa Waaqayyo dhaab haleluuyaa nama kaanserii irraa fayyamiti ati dhukkuba kaanserii qabda yoo ta'e dhufaan jiraaf jechuu isaati qayitti agarsiisuu isaati qayidi darbanii deeman Yesuus kana meedaarra hariyaa jira dhukkuba arra garuu kana duwwaa miti nama addunyaadhaaf kennaa godhee kaasu qaba Waaqayyotu haleluuyaa ameen amma waldaa keessatti kadhannaa keenyaa fi waan Waaqayyo nu godhutu wal lurkaa bada yeroo tokko tokko Museen nama waggaa 80 ta'eera gaafa Musee olaa gara sitarge Waaqayyo maalitti injere wayyoon duute ana Jeesu waggaa 80 lafa onaatti fitteetta karaarra turteetta waasii gochuuf hannu finjin iyya saba koo dhaga'een nu feedeen ammayyuu karaa deemtuudha si erguuf si waame Waaqayyo waay Musee waan nutti waan dubbate tokko iyyuu hin qabu kanan sii godhaan jenne merga keessan ol kaasati Waaqayyo biyyaaf na kaasiyanedha jedhare seera ba'uu yoo dubbiste maal jedha maayda waay Musee olaa duratta bidarge mitire maalitti inje waan si godhane isayyuu waan tokko duwwaatti gaara kana irratti galataa wal argine lafa galataatti wal argitu Waaqayyoodha wajjin waay Musee waan tokko iyyuu dhaasofne arraba kee didaadha waan si godha ilma Gershoom jedhamu godhatte ati galaadha ofiin jette ilmuma tokkon si dabala olaa kana falmita hin jenne wanta biraa si kaase achumatti dhiisee waan haaraatti si geessa ganama kana achuno sapraa doolaarii bokiyaa ameen ameen Yesuus kun tokkichuma saacimaa dhalate cima basadalate bakka waan biraan barbaachisu wantoota ciccimoo Waaqayyo tokko tokko kenne wantoonni ciccimoon Yesuus Kristos mootummaa Waaqayyo abbaa manaa haadha manaa lubbu warri kun dabiliin qaban singiliidha mal harka keessa walitti rukutaa Waaqayyoof galata dhiyeessaa maaliif akka jedhe Waaqayyo kaleessa maaf sin eebbisattiin hin jenne ana sakanan na dhibaan kaleessa yeroo san gammadan sin eebbisan jenneeni arra garuu yeroo sabni kun fiteetti sin eebbisaa edeen sin eebbisaa Waaqayyo harra ganama kana isin eebbisaa ameen ameen hiyaadatamu rakkinni sun deebi'ee Waaqayyootu akka jedhe saba kana nan eebbisa jedheera haleluuyaa nesagale keessan ol kaasaatiin nan eebbifamaa jedha in eebbifamta Waaqayyo Abrahaamiidhaan sin eebbisaa jedheera sin eebbisa jechuun waan hin lakkaa'amneera har'a ganama kana waan hin lakkaa'amne siif laata haleluuyaa mee akka jedhaa nan eebbifamaa jedha hin eebbifamna bu'aan jiraannu gaddaan jiraannu
Harka keessan ol kaasaa guyyaa eebbaa ga'eera jedha. Guyyaan eebbaa ga'eera jedha. Dabalaa jedha. Hallelujah. Guyyaa eebbaati. Har'a guyyaa eebbaati. Har'a guyyaa eebbaati. Masallatu yakabara Gloria. Har'a nama baay'ee eebbisa Waaqayyoo. Har'a hin eebbifamta. Mee ol kaasaati guyyaan kun guyyaa eebba kootiiti jedha. Hin boo'inati. Sagantaa Waaqayyooti. Samuka gogaa bira dhaabatee sin eebbisa jedhu dhufa mana kee. Hikradona masapradona kradialo shalarabadia. Gaafifooniif lubbuu wal faana deebisee imimmaati imimmaan rakkinaa immoo saba isaarraa taragee Waaqayyo harrayyuu ulfinaan jira. Harrayyuu jira. Hin eebbifamtaati. Maaf hin eebbifamnu? Xumuramaadha gatiin keenya. Shilaariyaaboo. Meeqa jedhaa nan eebbifama jedhaa. Jireenya safaraa kana keessaa si baasa Waaqayyo. Mee dabalaa nan eebbifamaa jedhaa. Situ waan barbaade eegaa jira malee. Situ waan biraa eegaa jira malee. Har'a Yesuus eebbisa. Hin eebbifamna. Meeqa keessa irraa isaati guyyaan kun guyyaa eebbaati jedhaa. Dabala guyyaan kun guyyaa eebbaati jedhaa. Hallelujah. Nu eebbisa Waaqayyoodha. Saba nana amanaa bakka. Phexrosi qurxummii qaba. Baay'ee qurxummii qabuu danda'a. Baay'ee qurxummii qabuu danda'a. Ogummaa qaba. Dandeettii qaba. Garuu bineensa qancaraa wajjin walitti dhufe warra rakkisanii. Qurxummiin Phexrosi shawadaa ture qurxummii qancaraa isa kiyyoo miliquu danda'uudhaan. Phexrosis qurxummii qabutti beekamaadha. Waaqayyo garuu akka godhe isuma qancaraa isa qabsiise. Maaliif si turse beektaa Waaqayyo akka ati namatti agarsiisaa fuutee galtuu si gochuu barbaade. Ifaan galtaa ammaartee ameen jedhe. Ameen. Halkanuttuu Phexros waan ani ittiin isinitti agarsiisuun dhabe waan akka keeshaa wayi. Phexros jechuudha. Phexros guure utuu isaan halkan galanii namni hin argu ture. Waaqayyo akka namni sirratti ulfin arguuf si turse. Amma garuu bari'eera. Maaloo ameen jedhame? Amma garuu bari'eera. Akka namni sirratti argutti. Akka namni sirkatti ilaalutti. Akka biyyi sirkatti argutti. Akka biyyi sirkatti beekutti. Akka ittiin maqaa argattutti. Akka namni ittiin si kabajuutti. Bariisisee bafidee dhufeera. Bariisisee bafidee dhufeera. Hallelujah. Halkan malee guyyaan qabamu bineensa qancara. Qurxummii qancara. Isa qancara si qabsiisa barana. Hallelujah. Isa yoo jechuudha sanyii qurxummii lakkoofsise Waaqayyo. Paakeejiidhaan akka nu fudhannu barbaada. Ishi waan tokko yaade amma siin jechuudha. Taayifoodii, kulaaliitii, honnee, maaloon jedhinaas Waaqayyo sagalee tokkichaan isiniif xumura. Gaafa namni lallaba isinitti lallabu namni iddoo barbaadu. Anamma fakkeenyaaf haagee boqonnaa lamarraan ka'e miti. Isin immoo achi deebitanii seera uumamaa boqonnaa tokkorraa yoo kaatan isinii gala malee kan achi isiniin galu. Seera uumamaa boqonnaan tokko Waaqayyo maal godhe beektu? Yaa Waaqayyo galanni siifatu. Yeroo tokko akka nama maalinuu ta'a beektu akka makiinaa ispiikii hin qabne nama oofuu taana. Bakka fayyuma gaccaa ol. Fayyuma inni tibu'aa ol. Har'a Waaqayyo kallattii nutti agarsiisa. Seera uumamaa boqonnaan tokko lakkoofsi tokko maal jedha? Waaqayyo guyyaa jalqabaatti lafaan Waaqa uume jedhe. Jecha meeqaan? Guyyaa jalqabaatti lafaan Waaqa uume kan ku amma itti fudhata. Gati qabee waa isinitti himu sooressoota miti eebbifamoo taatu isiniin jedhe Waaqayyo. Meeqa jedha? Ani nagaadha jedha. Dhaadannoo Yesuus dhufee akka jedhe nagaan isiniif haa ta'u jedhe. Meeqa jedha? Ani nagaadha jedha. Amma waa'ee Yesuus kana baay'ee nuu galaa jira Waaqayyo ulfaatu. Hunda keenya barbaade Waaqayyo. Macaafni qulqulluu kun 66 jechuudhaan jecha lamaan xumurama. Kottaadhaaf dhaqaa duwwaadha. Wanta kun qabu. Kottaa dhaqaa.
kottaa dhaqa. Ana wanta na dhibee na dhiisuu didee ana irraa jalqa kaleessa isa ture ma Waaqayyoon jedhu namni. Raajii sanaan aageedhaan hin jedhani. Meeqa jedha Waaqayyottis walii galee yaada isaattis walii galee akeeka isaattis walii galee kaayyoon itti waamameef nam milkeessa jedha. Akkasumas fakkaata yeroo tokko Waaqayyoodhaan wajjin walii galla fakkaannaa amma fiiziksii maal jedha namni gara kaabaatti adeemu jedha kallattiin isaa kibbaan hin morma jedha. Akkasidha. Namni gara kaabaatti adeemu yookiin namni gara bahaatti adeemu kallattiin isaa mul'ixaan morma jechuun akka deemna jechuun kanaan itti mormaa jirra moo deeggarraa irra jechuudha. Akka kana miti. Haleluuyaa. Waaqayyoodhaan wajjin walii galla jechuudhaaf dubbii isaatiin mormuun tokko waliin ta'u. Waaqayyoodhaan wajjin walii galuu keenya keessa dubbii isaatti walii galuutu dirqama ilma namaati. Walitti bu'aatii dubbii Waaqayyootti walii galii jedha. Dabalaa jedha. Dubbii Waaqayyootti walii galii jedha. Wantoonni nama dubbadde hundinuu Kiristoos Yesuusiin namaa ta'u. Kiristoosiidhaan namaa raawwatamu. Karaa Kiristoos. Amma waa'ee Waaqayyoo beeknaa jennee Kiristoosiin wallaallee jennaan rakkisaan. Yesuus waan isaa namaa galuu dinnaan of ibse dhufe. Wangeela Yohaannis boqonnaa 10 irratti maal jedhee? Ani karaadha jedhe. Meeqa jedhaa Yesuus karaadha jedhaa? Ani jireenya Yesuus jireenyaa jedha. Ani dhugaadhaa jedhe Yesuus dhugaadhaa jedha. Haleluuyaa. Ilaa wanta tokko jira. Yesuus Kiristoos kanneen kana sadan kallattiidhumaan wangeela Yohaannis boqonnaa 14 lakkoofsa 6 irratti ana dhugaan jireenya karaa dhugaa akka ta'e ibsa. Waan Waaqayyo jedhe kana waan Yesuus jedhe kana akka nu ofirratti apply goonuudhaaf akka nu irratti ta'uudhaaf. Ameen. Ulfinni guutuu Waaqayyo keenyaaf haa ta'u. Walitti bu'aatii Yesuus karaadhaa jedha. Yesuus dhugaadhaa jedha. Yesuus jireenyaa jedha. Ameen ameen. Adeemsi karaa kiristaanummaa mo'ichi isaa du'aa ka'uu Kiristoosiiti. Nuyiif immoo karaa adeemuutu nuuf fayyamame. Adeemsa karaa kiristaanummaatiin mo'ichi argame du'aa ka'uudha. Karaa du'aa ka'uutiin immoo nuyiif adeemsatu argame. Maal jedha waan ta'eef egaa dhaqaa jedhe. Erga maal ta'e ka'e? Erga du'ee ka'e maal jedhe? Egaa dhaqaa jedhe. Maaliif Yesuus karaa dheedhama? Karaadha oonuun jedhe. Mee warri karaa beektan? Namni karaa beeku yoo jiraate waa'ee karaanii daqiiqaa tokkitti isinitti hima. Yesuus karaadhaa jedhe. Mee waa'ee karaatti yaadame? Karaani kan adeemanidha. Karaa. Mee dabalaatti Yesuus karaadha jedhaa? Yesuus karaadha jedhaa? Yesuus karaadha jedhaa? Karaa jechuun kan adeemanidha malee kan keessa taa'an miti. Namni baay'een karaa keessatti mana ijaarratee taa'aa jira har'a. Walitti bu'aatii dammaqi waliin jedhaa. Nagaamni dammaqi waliin jedhaa. Amma namni karaa keessa taphatu nama nagaamu nama maraatu. Namni karaa keessa taphatu amma nama nagaadhamu nama maraatudha. Maal? Namni karaa keessa taphatu nama nagaa miti. Amma namni karaa keessatti mana ijaarrata. Amma namni karaa keessatti mana ijaarratu nama nagaadha. Karaani kan keessatti mana ijaarratan miti. Kan keessaa adeemanidha malee. Karaani kan irra taphatan miti. Kan maal godhanidha malee. Kan irra adeemanidha malee. Karaa keessa namni hin taa'u namni nagaan. Yesuus akkeedhe dhaqaa nuun jedhe. Waan biraa irra ba'an jenne karaa koo irra ba'aa nuun jedhe. Isaa wajjin jiraachuun eebba guddaadha. Maqaa Waaqayyoo keenyaa bara baraan ulfaatu. Mee dabalaati isiniyyuu isaa wajjin jiraachuudha eebbi jedhaa.
arrumaa jalqabee sin eebbisaa jedheera Waaqayyo. Ameen ameen. Harrumaa jalqabee sin eebbisaa jedheera Waaqayyo. Sabana na dhagaa sagalee keessan ol kaasaa ameen jedha. Harrumaa jalqabee nan eebbifama jedha. Dabalaa jedha harrumaa jalqabee nan eebbifama jedha. Ammumaa jalqabee nan eebbifama jedha. Ammumaa jalqabee nan eebbifama jedha. Ammumaa jalqabdee atiin eebbifamta. Hallelujah. La ammuma beeka jedha ammumarraa jalqabee an eebbifameera jedha. Hallelujah. Harrumarraa jalqabdee yoomi guyyaan eebbaa? Mee yoomi guyyaan eebbaa? Yoomi guyyaan eebbaa? Harrumaa jalqabne. Saayitii makanaa jalqabdanii isin namoota eebbaadha. Saayitii mammaa kanaa jalqabdanii isin namoota eebbaadha. Mee lafa teessanii kaati annama eebbaan ta'a jedhaa deemaa. Olii gada deemaa. Hallelujah. Amma jalqabee nama eebbaan ta'a jedhaa. Amma jalqabee ani nama eebbaati jedhaa. Amma jalqabee ani nama eebbaati jedhaa. Harka keessa walitti rukutaa Waaqayyoof galata dhiyeessaa noora.